looyara Jawaar fa'a gabbaasanii haadha mana isaa bira ilmoo isaa bira gabbaasanii cafaqanii ableen akkasitti dhiini irra yaa'a hospitaala gale hanga gaafa du'uutti dhiini isaan dhaabbanne hanga qabrii seensanitti soo wanni akkanaa kun Oromoo irratti deemaatu maan ture itti fufi waan yaadannuu qabu haadhuma mana isaa bira gabbaasanii ajjeesanii jiraan gabbahee du'aan looyara Jawaar Muhammad ture du'aan ol deebi'e manatti soo wanni akkanaa homa jiru kanaafuu nuti ni beekna waan deemu jiru itti fufi. Waan jajjabduutu ta'aa jira. Mucaan kun nama beekamtiif godhachaa jiru, nama guddachaa jiru, aartii Oromoo guddisaa jirudha jechuun nama karaa adeemsarra jirudha. Nama kana gufachiisuu fi wanti hin godhamin hin jiru jechuudha. Akkuma qaama warra sitti bilbilanii faabirrii iddoo akkasitti naa viidiyoota akkasiin ta'in akkasitti godha jettee ofii masheef gaangisteera mataa ishee ijaarrattee gaangisteerota ishee kaadireema jechuudha beektee namoonni kaadiree mootummaa afaan mootummaa ta'e akka fedhe biyya sana keessatti si gochuu danda'a. Seerri jabaanuu hin jiru, to'annaan gaarii hin jiru, sekiriitii cimaa qabu mootummaan. Kanaafuu wanti Andu'aalam irratti godhame suni shira dabadha jechuudha. Manaasaa kana wanti duuti ishee dabaaf shiraan kan guutamedha jechuudha. Diraamaa warri sun qopheessanidha sii galee. Sanaafiyyuu yeroo garaagaraatti dubbataniiru. Istuudiyoo kamiyyuu keessaa kaadiree qabna jedhee Tsaggaayee Dandanaa gabbee dubbate bara. Wanta gara fuula duraatti baasuuf deemtu sirbuuf deemtu ni beekna yoo wanti sun wanta uummata kakaasu ta'e akkasumaan dhabama taataa jechuudha sii galee. Wanta isaan jedhan yoo ittiin fudhattu ta'e ati asumaan biliqa buutaa jechuudha sii galee. Sanaafiyyuu qaamumti xinnoo ishee haangoo qabu akka barbaade biyya sana keessatti akka kaartaa walitti simakuu danda'a jechuudha. Sanaafuu mucaa kanarratti wanti godhame sanumadha. Sanaafuu yoo baay'ee irratti isarratti murteessine gaariidha. Afaan isaarra waa dhageenyuttiin jedha. Sooretti dubbachuu yoo feete dubbadhu. Sooretti jirtaa? Baay'ee Oromummaa yaada gaarii kaasteerta ganamaa kaasanii yaada adda addaa kennaa jira namoonni adda addaa akkuma bifni keenya gargari yaada adda addaa kennaa turreerra maaltu jira seetan Oromoo mee wanna isaanirraa illee ogaa wanni eegnu takka hin jiru maaliif jennaan ogaa biyya san keessaa haqxi biyya san keessaa bahuu takka illee hin jiru maaliif yoo jettan kan kanaan dura argineerraa gameessa artistii keenya artistii Hacaaluu Hundeessaa waggaa 20 waggaa 50 ol hin arganne ija keenya ija Oromoo akkasitti haqni isaa badee hafee jira. Namootan beekamtii qaban hundi haqni isaanii otoo hin bahin hafeera. Haqni kun hin baajee hin yaadu dabni kun itti yaadamee haan hojjetamedha. Mucaa kana abamsiisuuf mucaa kana miidiyaa irraa balleessuuf wanti kun itti yaadamee wanna hojjetamee malee mucaan kun haadha warraasa gammachuu qaban fuunduraaf wajjin maatii uummata isaa beeksisee wajjin jiruu godhachuudhaaf ijoollee bareedduu abaaboo asirratti argitan kan ofii isaatii waan kana irraa raawwata jedhee ani hin amanu rabbiin kan beeku jecha. Kanarratti hanji ajaa garaa qabdii jedhamee haasa'amaa jira mana baay'eetti akkamitti namni garaa jabaatee waan akka kana irratti raawwata ani hin beeku wannun fe'ee yoo balleessite ani hin raawwata jedhee hin amanu rabbiin alkanis guyyaa suume yaa murteessu isa dhugaa isaanii rabbiin haa baasu ani kana isaan jechuu hin danda'u garuu shira guddaan duuba isaa akka jiru sirriitti beekna namoonni itti dhiyeenyaan Andu'aalam beekan namoonni tokko bilbilee irra biyya gaafanne akkamii Andu'aalam haalli isaa akkamii nama waliigaltee namaa isaa jennee gaafanne akka nama gaarii ta'e dhugaa rabbisiin jaa akka namoota ijoollee Oromoo speeshaalii ofitti dhiyeessee qarqaaru namoota baay'ee akka gargaaraa jiru kana fa'a ageeffachaa jirra ishiin illee akkas amala qabeetti akkuma alatti argaman kana manni isaa keessi isaanis yaani akka haasa'amaa jiru namoonni baay'een saayidii qabatanii immoo gama biraatti gama akkasitti geessanii inni akka ishii dhaanu miidiyaa Amaaraa irratti fa'a akkasitti haasa'amaa jira. Please Oromoonnis isaan wajjin isaan fakkaanne isaan wajjin maqaa mucaa kanaa hin balleessuun tasgabbaa'aan eegnee wanna isaan nuun jedhan ilaalle sanaan booda hayyoota baay'ee qabna waan ta'eef wanna kanarratti xinxaluu danda'u.
haga sitti garuu mucayyoota na waaqayyoon jannata firdoosi haa qananu isammoo warri tiyaatan deemtanii ilaaluu yoo danda'ame mucaan kun boru awwaalcha ishiit irratti illee akka argame qaama biyya bulchaa jiruun eegame otoo irree deebi'ee mana hidhaatti ammasitti seera jala oole haga maaliif alas yoo ture mucaan kun fakkeenya alas yoo ture sababii kanaan namni biraa haaloo bahuu danda'a waan ta'eef handaalamu waan barbaadaniif seera jala ooluusaa ammaaf gaarii anja'an akka kiyyatti. Inni lammataan immoo boru awwaalcha micoo kanaat irratti irree argame otoo waan keessa isaa jiru baafatee boo'ee baafatee awwaalee otoo deebi'ee illee natti tola. Please yoo dandeessan kanarrattis warri hojjechuu dandeessan nu qarqaara ijoollee Oromoo aangoo gurguddaarra jirtan aangoon ni dabarti. Mootummaan waggaa 27 biyya bulcheeyyuu aangoo kanarraa hin ka'e boru ni darbaa wanna darbuuf seenaa ga'ee hin hojjetinaa nurratti. Seenaa nama keessa hin baane hin hojjetinaa wal bira ta'aa dogoggorri jiraachuu mala garuu bakka akkanaatti wal qarqaaruu qabna. Dhugaa mucayyoo tanaa nuuf baasa. Dhugaa mucayyoo tanaa nuuf bahuu qaba. Haqni ishii nuuf bahuu qaba. Nutti deddeebitee jirti wanni akkanaa kun nurratti uummata keessattuu ijoollee Oromoo irratti deddeebi'aa jira. Wanna kana dhaabsisuu qabdu. Ani jechootaan ittiin ibsuu hin qabu. Waaqni jajjabina maatii ishiitiif haa kennu. Ka dhugaan Oromoo asirratti beekaa kennaa qoy amansiisa mee qoy amansiisa erga tokko soorata gachanoodha waan ta'eef dhaggeeffadha. Mee dubbadha jechuu egaa oolte. Okay nagaa jirtanii marti keessanuu jirra achi oole guetan eessa ooltan bootaan eessa? Asi awwallaadhaasi Finfinnee jechuudha bootaa mucoonitti akkas taatesi. Okay. Erga barii baanee amma gara manaatti deebinee galle beette. Egaa maaltu jira yoo jenne gaddi kuni gadda onnee namaa cabsu baay'ee gadda tokko osoo hin ta'in gadda lama baay'ee kan uummata Oromoo labbee cabseedha. Yaa ta'uuti jarri kun lamaan eenyumti akka quba qabu akkuma isin ilaalaa jirtan baay'ee hin daalamin baay'ee walitti dhiyaanna qananiidhanillee ollaadhasi wal beekna. Haa ta'uuti ani akka namni haasa'u kanatti osoo hin ta'in gaafa miidiyaa fi ani ofii kiyya isaan beekuu fi miidiyaa irraa dhaga'u gargar natti ta'e namni walitti bu'uun hima jira eessattuu yoo ta'e irsaaf niitii qixxee yuma nama wal jaalatu wal labbii xiqqoo kaan maal wal mufachuun hima jira waan jiru haaloo osoo hin ta'in garuu akka haasa'amu kana miti dubbiin. Still harka hundaalam irratti duute mucoon erga kuftee inni fuudhee baatee odoo gara hospitaala yaannet jedhamu ayat addabaabaayii geessaa osoo jiru baatee osoo jiru namni bira jiru halkan naannoo isaa 11tti naa bilbilame ani kaasne bilbila ofirraa fuudhee erga na maali jennaan maaloo kophaa jira akkan akkas jedhee na hime mucaan kan bukkee isaatti galu jechuudha. Ani sa'aatii sanitti rafee hin jiran kaasne. Sana booda gaafa dhagnee yaanne odoo yaannetti hospitaaliin ga'ini wareegamtee achi yaannessan ol gashee sana booda kutaa magaalaa Lammii Kuraatti yaada kenne deemee inni mucoo fudhatamtee gara Minilik deemne ni dhagne achi wanti jiru warroota gurguddaa titi achi turee walakkaan ani miidiyaa irraa malee jarri kun haga isaa wal jaalatan eenyuma caalaa jechuudha. Eenyuma caalaa namoota wallaalanii waliin quufne beek bor waan nageessanis innis yoo rabbi jedhee boru kaamitiitii warri maatii isaanii fudhannee too gara cirootti deemnu malee jedhanii achitti bakka baay'ee namoota meeqatu irratti dhaabatee kan akka Taaddalaa Gammachuu Galaana namoota hedduu namoota gurguddaa achi ture irratti wal mormaa turanii lakkii wanti kunii mucoon tun bultii qabdi inni mana hidhaa soo jiraate hin dhaga'amame? Nagaamatti fufe.
yoo mana hidhaallee jiraate miira keessa nu galchuu jirta isattu ajjeese walii galatti amma akka tiettu kanatti harkisaa irratti isaa miti kan siin dhageeffadhu ilaas harkisaa irratti wallabbii qabu halkan keessaa sa'a 10 walitti dubbachuun diduu sana booda gaafa isheen achirraan gadi balbala kichiniitiin gara kichiniitiin fooqii 5ffaa irra jiraatan appaartimentii abbaa 4 abbaa ciisichaa 4 kichiniidhaan seentee ofi qollofi garasiin utaaltee odoo walumaan jiran maa qalladdafaa waan wayii obboleettii raakkanna ga'etti obboleettii indaalamirraa qaama kiyya kottumeen qalladini minaamina nan argitu minaamina faa jedhan wali qalladan jette waggaa tana mee qoosaa kee dhiisi kotturraf maal faa sana booda achirraan dhayxee kuftee hambaaseeyyuu kaammiteeti lafaa'uu kan fuudha isa gaafa dhaqee toonni amma darajaadhaan fiigee gadi buutti isheen lubbuun keessaan baane dhaqee kophaan namni biraa konkolaataa oofee fi inni baatee dhiigan batee akkatti baatee jechuudha harkatti akka boqotte mucoon tun beette garuu namni akka akkanatti haasa'u maal kana miti kaabira hin jirru informationii dhageenye haasa'aa jira amansiisa asirratti ganamallee mana kanaa mana biroo keessatti yaaduu kennee ture ani beeyta mucattiin tuni du'iinsa si impaara Itoophiyaan mootummaa kana fedhan qabnu garuu fiiyu meetii tara mootummaa kana akkana tarkaanfii irra godhe ilmaan Oromoo waliin buusu yoo jenna meettiin tun miidiyaa kanarratti illee beekamtii namni beeku jiru nama tokko yoo beeke jechuudha naaf falcha yoo ilmaan Oromoo ittiin burjaajessuuf ta'e malee kana waan ta'eef kana maatii isaanii obboleeyyan isaa haa ta'u obboleettii isii tamara san jirtu nama ollaa san jiru hiriyoota isii haa ta'u kanniin to'annaa jala oolchanii manni poolisaa qoratee dhugaa jiru baasuu qabaa jennee haasaa turre jechuudha. Yaaduma kana mul'atu anammoo waan tokko si dura dhaabbadhaan malaa dhaga'i bakka kanatti namni isas qoratee namni waan kana qorate tokko hin jiru. Nuti odeeffannoo asii dhufe achii dhufe jalan deemu. An akka nama tokkotti jalan deemu. Garuu odeeffannoo dhugaa yoo qabaattan mootummaan kuni ofiiyyuu balleessee akkisiin baddu godhee isa balleessuuf isiin beekumtiin qabdu jechuun inni beekumtii qaba Oromoo biratti andaalama. Kanaafuu isiin beekumtiin qabdu. Dhagaa mootummaa yoo barbaade dhagaa jarrana adda qabiibuna mootummaa hin baare mootummaa kan ila isii balleessa. Amansiisa meeqoo hin xumurraa achira yaadda dabalata kan taafate nama mootummaan tokko mootummaa yoo barbaade akkuma Hacaaluu Hundeessaa akka battee Urgeessaa warroota miidiyaa kanarra beekaman nyaata jedhe namni Hacaaluu Hundeessaa nyaate Andu'aalem min salbaadha. Mootummaa yoo nyaachuu barbaade ilmaan Oromoo yoo nyaachuu barbaade kuni safuudha ilmaan kennaaf safuu eeggachuu qabdanii ilmoo teessaniif illee jaartii teessan namni niitii of jalaa qabullee namni ilmoo of jalaa qabus ilmoon teessan ta'e waan borutaatu hin beeknu. Garuu mootummaa kana gochisaa waan inni hojjete waan inni balleessan badii isaati isa qeequun dirqama. Wajjin hojjetaa jiru gosa kaneessa haa ta'u garuu fiyyuu waa'ee kana mootummaan ittiin maal gochuuf jettanii propagandaan akkanaa kun anu fi kiyyaa keessa hin jiru. Namni Oromollee ilmaa Oromollee keessa jiru maaliif? Gaachana waa'ee mootummaa dhiisiiti amma kan amansiisaan dubbatee fi mucaan tokko sila walitti dhufeenya isaa wajjinii walitti dhufeenya gaarii qabaa riyaasaatii akkan odeeffannoo dhageettii kanadha jedhee kan dubbatee fi kan amansiisaan amma dubbatu kuni wal fakkaataa jechuudha amma mangastii kana irra tureetti wal fakkaataa mee dubbadhu xumuri wanta naannoo sana jiru wanta argite wanta jiru anillee kanuma jedhamee xumuradhu itti dabaleeti mucaani ammuma naannoo guyyaa 10 dura konkolaataadhaan ari'anii rabbitu harka jala qabatee baase hin qabaata yoo namoota isa barbaadu maal qabaa hoo jette sirriitti qaba yeroo 2-3 kallattii namatti bilbilatee maal harkaa baasan beette garuu tan ammaa kuni jira wal dhabbeen mana keessa ma jira jedhe siif ibseen ture haga danda'amaa ta'e jarri lamaan walitti bu'uu xiqqoo inuma walitti bu'anii balaa kanaanii kan ka'e namni seexannis maal aggafaffee mucoo kana akkas taate malee wanta biraa maal aganatti wanti quba qabu hin jiru garuu wal dhabbii xiqqoo afaan jala wal ba'uu maal kana hima jira akka kaleetitti jechuudha garuu yaa ta'uuti har'a
wanti miidiyaa kanarra nama oduma ta'ee jechuudha. Osuma ta'ee har'a mucaan kuni mucaan baddetuun foon teenna laphee nu cabsite dhiiga teenya kana gaddi kana caalu hin jiru. Gaddi lammataa namumti nuu qabnu hoo jiraate dhugaa haasa'uudhaaf nan taasifinaadha. Mucaa kana akka habashootas ta'ee akka Afrikaattis ta'ee namni dorgomaa ta'a jennee eeggachaa jiru mucaa kana. Inni deebi'ee akkamittiin waan kana Oromoon irratti duulee kunaa jedhu isaan kana barbaadaniyyuu garuu Oromoon irratti duulee har'aa isa xajjeesee akkana jedhanii kun warri lola dhuunfaa irraa qabullee gadi bahaniit mucaa kana jaalala sirbuu fi jaalachuun gargarii maal jedhanii namoonni hedduun nama itti dhiyaatanii odoo inni hidhamuu baate kana hin jedhan baay'ee dhuguma sitti haasa'uudhaaf jechuudha. Eenyumaa taanan immoo maanan ani jiru kana keessa namni tokko waa ta'e jennu seera ala oolu homa jiru hin oolas. Maaf biyya seera keessa jirru waan ta'eef hamma ta'ees ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf mana kanatti manan ani jirutti namni yoo wareegame ani seera ala ooluun kaammite Hacaaluun gaafa wareegamu obbolaan isaa mana hidhaatti ture kana yaadattanii hiriyoonni isaa guutuutti hidhame bar. Ajjeesanii obboleessa isaa hidhanii hin beeyna nuti waan hundaa jaalbattee illee ajjeesanii hidhan obboleessaa ni beeyna. Na dhaga'ikaa jechuun fakkeenyaaf hin jedhe ilaali sii xumuraafani hidhamuun hima jira garuu haa ta'uuti. Wanti kuni akkan quba qabutti ani naa bilbilame isaa 11tti gaafan dhaqee bira ga'u inni gara lammii kuraa kifla katamaa yaada kennuu dhaqee achitti kennee deebi'ee Minilik geessanii sana booda Soostanyaa Maakalaawii achitti deebitee kennuu qabdeedhanii achi ture. Achi turuun isaa immoo akka waliigalaatti bareeda. Dhimma reeffi ishii gara sulultaatti deebi'u waa takka irraa isinii himuu barbaada waan quba qabuuf achi. Maatiin akka cirootti nuu galtu abbaan achitti naa fiddan malee daa'ima kan koo hin barbaadu jedhee ture. Inni ilaalle gaafa asii cirootti gad deeme akkuma jiru sittuun cirootti gaafa deeme mucaan kun boruu amma gaardii maal kana godhanii fi eegumsa godhanii fi irra ejjetee akka awwaalu namoota hedduun sirreessi jechuu du'a isheetti irratti argamee akka awwaalee deebi'ee gara mana sirreessatti deebi'ee haga wanni kun qoratamee dhumutti waan namoonni itti deddeeman baay'eetu jira. Achi yoo ta'e garuu hin danda'amu. Lammata immoo haadha manaa maatii qabdi mucoon tun mana ijaarrattee bultii ijaarrattee jirti. Odoo hundaalam mana sirreessaa jiraachuu baateedha warri isin gaafatan. Maaliif isatu mirgatti qaba waan ta'eef haadha manaa isaati foon isaati isa xawwaallata. Eessattuu ta'e akkasii seeruma jechuun akkuma aadaa keenyatti. Kana namni hedduun irratti walfitee gara dhumaatti har'a isaa bullu sululta galee obboleettii biratti haa galu. Boruu Sillaasee Arakkiiloo jiru kanatti akka isheen awwaalamtu irratti walii galanii namoonni xumurree as deebine. Wanti nu beennu waan achi jiru waan namni obboleettiin hin hidhamne wajjinan ture haga sa'aatii tokko galgala kana keessa. Sulultaa maaltu jira? Maatii isaa moo maatii ishee? Obboleettii isheetitu sululta jira. Obboleettii ishee sulultaa jira. Reeffi ishee gara mana obboleettii ishee deemee jechuudha. Eeyyee. Garuu reeffi ishii boru akka deebi'u gammadaan poostii godheera miti amma yeroo boru asitti Finfinnee Arakkiilootti awwaalamti. Isa dhugaadhaa amansiisa. Dhuguma waa takka soban qabu. Hayyee ka uummanni Oromoo amma aangoo cimaa warri qabdanii mucaan kun akka dhaabbateetu hirmisa baafatu gochuu qabdu. Deebi'ee garuu seera jala ooluu qaba maaliif isumaafuu jechaadha. Qaamni isa barbaadu mucaa kana amma bakka kanatti fayyadamuu danda'u mala seera jala ooluusaa anaaf akka kiyyatti jechaadha. Akka kiyyatti gaarii ni yaada maaliif hojjettan hin beektu waan biyya san keessa ta'aa jiru isa irratti wanna raawwachaa ture hin beektu. Kanaaf akka dandeessanii boru isa irratti akka argamu. Mee amma kanaaf isa ajjeesan jettanii sodaatinaati yoo dhugaan Oromoo eeguma dhugaa dubbanne jenne nu hundinuu yaada kennanna yoo bor Andaalam bakka du'iinsa
haadha mana isaatti yookaan jaalallee isaatti argame dhugama shirri keessa hin jiru. Yoo bor ammoo ukkaamsanii mana hidhaatti achumatti hambisan isas nyaachuu fi innis mana hidhaa nuu baay'attanii borbooda Oromoon as gubbaa waacanis Oromoon yaada kennattanis wal dura dhaabbanna gaafsan. Dhugaa yoo dhugama Abiyyi Ahmad yookaan anguchi biyya sanii abbaan fedhe abulchu neenja Oromootummaa Oromiyaa ta'e yoo bor qabrii isirra dhaabbate dhugamatti mootummaa miti namni biraallee shira keessaan qabu. Yoo garuu mootummaan kun isas ukkaamsee mana hidhaatti qabrii isirrallee hin dhaabne dubbiin tun shira keessa jira warri arra yaada kennattanis irraaf qoxxobaa fixadhan. Yaadota mee asirratti yaada dabalataa anis dhaamsoo isinii dhaamu barbaada dubartoota fi yaadotaan kun immoo barreeffama akkanaa kana kan barreeffattu sirreeffadhu maqaa afaan Oromootu kolbaan barreessaa jirtu waan ta'eef dura deemi barreeffama sirreeffadhu. Silamiit godheen ture deebi'ee dhufe haa ta'u beeku. Nama akka kanaa birookiin gaggeessin duuti akka kanaa mana gaggeessa duuti akka kanaa mana yeroo kan ittiin nagadachuu barbaada. Harga as keessatti yaa dhaamsa isin dhaamu barbaade dubartoonni amma wanni taateen ta'e kun gisee hedduu namtichi tokkollee tanaan dura dhageettee turtan bulii qoshaniin dura Ameerikaatti jaartii fi albeen waraanee ture. Kiyyaan tokkollee muuziqaanyaan akkanuma waa'ee dubartii tanarra jechuudha. Asirra dhaamsanii dhaamni isin dubartoonni irra caalan akkuma waan tokko yoo balleessitanillee yaada dhiphadha waan adda addaa dhageessitanillee soma beektamee obsa qabaadha. Waa hundattuuyyuu of hin miidhina. Maaliif yoo jenne of hin miidhina waan muka murraa yoo dhageettanis waan adda addaatirrallee olola adda addaatirrallee waan xiqqoof jettanii lubbuu teessan tan deebine. Lubbuun intala tanaan deebitu arramee odda ganamarraa kana galgala haasofna isiin hin ciifti namni naaf haasaa jiran namni jedhu takka hin jiru jechuudha lubbuun tun deebitu takka hin jiru wanna kana muluu haasaa jirruuf wanna namni kana muluu haasa'uuf gocha isiin of gootet kana muluu biyya kana muluu haasofsiisa rabbi safuun haasofsiisa kanaafi namni dubartoonni irra caalan lubbuu teessan eeggadhaa waan jirtan of yaalaakina bakka jirtan of tisaa waan adda addaatiin tooybadhaa. Muslima taatele toibar ta kristana taatele saloti ke godi akkasitti lubbuu teessan tissa waan adda addaati jechuun namni qofiyattanii of yaalaakina lubbuu deebiin qabnet yoo obsitammoo waan san caalu argachuu dandeettan yoo obsitanii waan san caalu argachuu dandeettan asumaan lammata dubartiin jaarsa qabdu jaarsa biroon barbaadi isuma akkuma barbaadde isuma laayifii jaalala isuma haaromsi. Senegalee isuma haaromsa akkasitti fayyadamaa isin jechuun barbaadetti dhaamsa. Dhiifama garuu biyyuu na ofolcha. Akka dhiiraa danii itti kennu jirtaan. Rakkina qabu tullu itti fufi meeti tullu na erga dhufe turiiraa jala barreessaa ture tullu itti fufi. Sirriidha kanarratti yaada baay'ees ganama kaasnee gammaatti hundumtiyyuu dhaggeeffachaa nu turre inni guddaan garuu namootumti xiqqoo yaada naanneffate. Waan kuni dhugaan osoo bahee hundumtiyyuu keessa namaallee hin qabbanaa beekta. Garuu namoonni keessa dhuftanii mootummaa takkas godhee akkas maaliif inni waan shiran taane maaf haasa'a maaf barbaachise waan akka kana. Tokko eenyuma yoo ta'e dhugaa mucayyoo kana haa ba'u qaamni barbaade haa miidhu. Garuu as deebifamee too isatu akkas godhee isatu ajjeesise abbaa manaa akkas godhee. Inni waa'ee jaalala sirbuu malee jaalalan beeku namni mucaa kanaa fi mucaa kana caala wal jaalatu hin jiru walitti dhufu hin jiru. Wal mufachuu hin danda'a namni afaan jala wal ba'uu danda'a. Mucayyoon kun sarga kanarraan of geesseetti geesse. Furmaanni jiru mucaa kanatu mucayyoo kana akkas godhe moo hin goone inni jedhuuf qaamni qorachuu danda'u qorachuudha. Kanaan alatti garuu mootummaa takka keessaa qabaa mootummaa takkas goosise. Haacaaluu du'a haacaaluu fi du'a mucaa kanaa maaltu wal qabachiise? Waliin fakkaatu waan wal faana deemu haasa'uudha. Haasa'uu immoo namni hin dandeenye akkasumaan immoo miidiyaarra taa'ee waan isaan madaalle waan hin barbaachisne waan uummata waan biyya walitti naqu haasa'uun as gubbaarratti hin barbaachisu.